Harka daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan sirna rakkab jennaa oduu isinitti himna. Naannoon Oromiyaa bara kana qofaa galii qarshii biiliyoona 200 ol walitti qabuu beeksise. Mootummaan naannoo Oromiyaa bara baajataa bara 2017 bakka lakkoofsa geezitti galii waliigalaa qarshii biiliyoona 200 fi kitila 100 fi kitila 50 walitti qabuusaa biiroon galiiwwan Oromiyaa beeksiseera. Hoogganaan biirichaa obbo Tasfaayee Tulluu ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin akka himanitti naannichi bara baajataa 2017tti galii waliigalaa qarshii biiliyoona 205 fi kitila 500 walitti qabuuf karoorfachuu isaa ibsuun qarshii biiliyoona 200 fi kitila 100 fi kitila 50 walitti qabuu isaa ibsaniiru. Kunis karooraa yoo madaalamuu jedhan 97 galmaan gahuu ibsaniiru. Haa ta'u malee qabeenya uumamaa, daldala, turizimii, qonna, industirii fi dameewwan biroo irratti dandeettii fi sochii diinagdee naannichaa olaanaa ta'uusaa ilaalcha keessa galchuun galiin argame gahaa akka hin taane hubachiisaniiru. Dabalataanis bara baajataa 2018 akka lakkoofsa geezitti galii kana caalaa funaanuuf qophiin taasifamaa akka jirus eeruun qophii kanaan naannichatti bara baajataa kanatti qarshii biiliyoona 200 fi biiliyoona 87 ol walitti qabuuf karoorfachuusaa ibsaniiru. Sirni funaansa galii naannicharraa gara caasaa gandaatti xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jirus himaniiru. Keessattuu hojiin daldalaa seeraan alaa galii mootummaa irratti dhiibbaa geessisaa jiraachuu kan kanaan duraa caalaa cimee akka itti fufu obbo Tasfaayeen beeksisaniiru. Lammiileen Itoophiyaa kitila 19 fi 100 ol ta'an waraqaa eenyummaa dijiitaalaaf galmaa'uun ibsame. Hanga ammaatti lammiileen Itoophiyaa kitila 19 fi 100 ol ta'an waraqaa eenyummaa dijiitaal yookaan faayidaa dijiitaal ID'f galmaa'uu isaanii hooggantuun damee seeraa fi imaammata sagantaa eenyummaa biyyaalessaa Itoophiyaa Gabri'eelaa Abrahaam himaniiru. Hooggantuun kun Finfinnee fi naannolee keessatti galmeen waraqaa eenyummaa dijiitaalaa fi walitti hidhamiinsa dhaabbilee xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetamaa akka jiru kaasaniiru. Haala kanaan hanga ammaatti jiraattonni lammiilee Itoophiyaa ta'an kitila 19 fi 100 ta'an waraqaa eenyummaa dijiitaalaa galmaa'uu fi dhaabbilee 55 waliin walitti dhufeenya uumuun ibsaniiru. Hojiirra oolmaan waraqaa eenyummaa dijiitaalaa Itoophiyaa keessatti jiraattonni adda baafamuu mirga isaanii mirkaneessuuf tajaajila kennitootaa fi fudhattoota gidduutti wal amantaa uumuuf akkasumas sadarkaa biyyaatti iftoomina itti gaafatamummaa fi hojimaata sirrii ta'e diriirsuuf kan raawwatame ta'uu eeraniiru. Gama biraatiin bara baajataa 2018tti galmee waraqaa eenyummaa dijiitaalaa daran guddisuuf karoorfamuu fi walitti dhufeenya dhaabbilee waliin cimsuuf ciminaan akka hojjetamu ibsuun gabaafameera. Dhiyeenya kana lakkoofsi lammiilee waraqaa eenyummaa dijiitaalaaf fayyadamanii kitila 15 gahuu sagantaan waraqaa eenyummaa biyyaalessaa beeksisuun isaa kan yaadatamu ture. Pireezidaantiin Kaameruun Pool Biyaan irra deebiin filannoof dorgomuuf akka jiran ibsan. Pireezidaantiin Kaameruun ganna 92 Pool Biyaan filannoo pireezidaantummaa onkoloolessa 12 gaggeeffamuuf kaadhimamuu isaanii ibsaniiru. Ibsa miidiyaa hawaasaa irratti baasaniin ani filannoo pireezidaantummaa onkoloolessa 12 gaggeeffamuuf jiru kaadhimamaadha jechuun beeksisan. Itti dabaluudhaanis kutannoon ani isin tajaajiluuf qabu qormaata guddaa na mudateen walgituu ta'uusaa isiniif mirkaneessaa jedhan. Bulchiinsi Pool Biyaa gara waggaa 43tti dhiyaatuuf qeeqamaa kan ture yoo ta'u, namoonni hedduun malaammaltummaa, qisaasama, bulchiinsa badaa fi qormaata nageenyaa furuu dhabuun komii guddaa irratti kaasaa turan. Filannoo kana irratti kaadhimamuun isaanii dhiyeenya kana michoota ijoo naannolee irraa dhufan waliin waliigaltee siyaasaa irra gahuu isaanii hordofee yoo ta'u, naannoleen kunneen kutaa tarsiimoo biyyattii filannoo